jirtu. Gootni hanga lubbuun isaa addunyaa kanarraa darbutti quuqama uummata Oromoof qabuun afaan muuziqaan aadaa quuqama uummatichaa jaalala biyyaa addunyaatti labsaa ture. Artiist Haacaaluu Hundeessaa bara 1985 Oromiyaa Ambootti dhalate. Haacaaluuf muuziqaan meeshaa qabsoo waan ta'eef cunqursaa, diddaa, gootummaa, aadaa fi eenyummaa Oromoo addunyaatti ittiin lallabe. Sirboota isaa keessaa Sanyii Mootii, Maalan Jiraa, Jirraa fi Waa'ee Keenyaan ammayyuu sammuuf onnee jaallattoota isaa keessaa deddeebi'uun akka haaraatti dhaggeeffatamaa fi daawwatamaa jiru. Qalbii kootii gibee gaman jaaladhee Sanyii Mootii. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu. Maalan jiraa maalan jiraa yaga maalan jiraa caccabsee na nyaatee jira. Kana qofaas miti barii jijjiiramaa jirtuu jechuun Oromoon biyya jaare malee hin diigne 4 kiiloof situ aanee jedhee weellisuun guddummaa fi ga'ee uummatni Oromoo jaarsa biyyaa keessatti qabu addunyaa guutuun ga'e. Alaa eegaa kinabjootiin abjuun taane kaafadhu farda keelloli 4 kiiloof situ aanee. Kaafadhu farda keelloli 4 kiiloof situ aanee. Kaafadhu bulloo keelloli 4 kiiloof situ aanee. Duuti hamtuu fi noolleen goota muuziqaa qabsaa mirga namaa umrii isaa dargaggummaatti butatte. Ta'us seenaan gootaa boollaa ol waan ta'eef hojiin umurii gabaabduu keessatti hojjete yoomuu kan hin dagatamnee fi dhaloota dhufaa darbaan kan leellifamudha. Seenaa goota kanaa dhaloota dhalootatti hojii gaarii hojjechuun itti fufsiisuuf maqaasaan faawundeeshinii dhaabuun hojiilee deeggarsa namoomaa adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti taasisuun cinatti muuziqaanni akka lubbuu isaatti jaallatu kanas jajjabeessuuf deeggaruuf awwaardii Haacaaluu Hundeessaa hundeessuun artiistota ciccimoo buleeyyii fi haaraa jajjabeessuuf badhaasni kabajaa kennamuu erga eegalee bubbulee jira. Bara kanas yeroo 5ffaaf gaggeeffameera. Hirmaattonni sagantichaa Haacaaluun goota sabaa ta'uu fi umurii isaa dargaggummaatti of kennee seenaan dagatamne boolla olitti safaarsu. Hojii seenaan isaa dhaloota dhalootatti akka darbu isa dandeessisu hojjetee darbee akkasiin ragaa ba'u. Haacaaluun qaamaan nu bira jiraachuu baatus onnee Oromoo hunda keessanii jira kun wal yaadachiisuu malee waan wal barsiifnu miti. Haacaaluun qooda guddaa qaba aartii Oromoo keessatti motora qabsoo Oromooti jechuudha. Mana barnootaati Haacaaluun. Haacaaluun nuuf jedhee wareegame. Haacaaluun uummata isaatiif jedhee wareegame. Haacaaluun uummata isaatiif jedhee jilbiiffate. Malee Haacaaluun jagna. Lubbuun nama kamiitu beellama du'aa qabdi. Guyyaa ishiin beektu malee duutiin mana hafne. Namni seenaa lafa olitti biyyee olitti dhiifatu nama saba isaatiif jiraate nama waan guddaa hojjete. Awwaardiin Haacaaluu Hundeessaa waggaa waggaan qophaa'uun artiistota ciccimoo fi haaraa jajjabeessuuf badhaasa kabaja garaagaraa kennu kunis seenaa gootummaa Haacaaluu faarsuu bira darbee dhaloonni hojii isaa boonsaarraa baratee borii isaaf hojii gaarii akka hojjetu taasisuu keessatti shoora olaanaa akka qabu hirmaattonni kunneen dubbataniiru. Awwaardiin akkanaa kun tokkoffaa aadaa guddisuu irratti gahee guddaa qaba. Lammaffaa dhaloota amma boruu ol dhufu kana qaruu irratti gahee guddaa qaba. Akka nama artii kana keessa jiruutti awwaardiin Haacaaluu hiwuutiidha. Artii kamiyyuu kan hammate beekte. Kanaaf awwaardii akkasii heddummachuun immoo artistoota jalaa dhufanuuf karaa hedduu saaqa. Wanni inni hojjete waan fuula dura waggaa meeqallee taa'u san waan hojjeteef waan nu boonsisaati. Aadaan Oromootti sitti fufti, uummanni Oromootti sitti fufa kanuma caalaa jabaata. Haacaaluu kumaatamaatummaas keessaa dhalachuu ta'a. Dhaloonni boru saba isaaf dubbatu, dhaloonni biyya isaa jaalatu, dhaloonni akka Haacaaluu cimaaf saba isaatiif lubbuu isaa aarsaa godhu akka dhalatuuf gumaacha guddaa godha jedhee waan yaadus. 4 kiiloof situ aanee 4 kiiloof situ aanee.